Magaalota hooggansa jijjiiramaatiin daandii guddinaa saffisaa eegalan keessaa magaalaan Galamsoo ishee tokkodha. Godina Harargee Lixaatti kan argamtu bulchiinsi magaalaa Galamsoo hanga umrii ishee fi seenaa ishee guddina osoo hin agarsiisin turtee jirti. Haa ta'u malee waggoota lamaan darbanii as rakkoowwan hawaasummaa fi diinagdee hiikuuf hojii hojjetameen magaalattiin jijjiiramaa ariifachiisaa agarsiisaa dhuftee jirti. Bulchiinsi magaalaa Galamsoo yeroo ammaa obbo Ahmad Xaahir rakkoowwan bulchiinsa gaarii magaalattii keessatti mul'atan hiikuuf gara hojii qabatamatti galuu isaatiin dura jiraattota magaalattii waliin marii geggeessaniiru. Komiiwwan uummatarraa kaan jalqaba hanga dhumaa kaasuudhaan rakkoowwan jiraattonni kaasan bu'uura godhachuudhaanis hojmaata haaraa diriirsuun hojiitti galee ture. Hojiin isaa jalqabaatis rakkoolee bu'uuraalee misoomaa hiikuudha. Bu'uuraalee misoomaa komii jiraattota ta'an keessaa tokko immoo daandii keessaa fi gandoota wal qaxxaamuranidha. Rakkoowwan gama kanaan mul'atu furuuf bulchiinsi magaalaa ijaarsa daandii koobilistoonii fi cirrachaa bal'inaan hojjechuu danda'ee jira. Ijaarsa daandii keessaa kanaan wal qabate bo'oowwan lolaa fi kaalvertiin bal'inaan magaalattii keessatti hojjetamaniiru. Maqaan kiyya Warqinaa Badhaasaan jedhamu. Hojii gaggeessaa tajaajila mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Galamsooti. Akkuma beekamu bara kana hojiilee gaaffii uummataa ta'an gaaffii uummata magaalaa Galamsoo baroota dheeraa gaafataa turan keessaa ni hojjennaaf jennee gaaffii yeroo dheeraa rakkoolee bulchiinsa gaarii hammaataa ta'an kana hojjechuudhaaf karoorfanne keessaa piroojeektota tokko iddoolee rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa qaban gaaffii uummata kanaa ni deebifna jennee qabanne keessaa marii hawaasa bal'aa taasisuudhaan qabanne. Innis bajata maddoota bajataa garaagaraatiin kan hojjenne bajata UIF yookaan koofandi kan jedhamuun piroojeektii lama kan nuti hojjenne. Bajata idileenis akkasumatti bajata mana qopheessaa idilee yookiin bajata mana qopheessaatiin galii mana qopheessaa irraa kan hojjenne bajata garaagaraatiin kan hojjennetu jira jechuudha. Kanas yeroo hojjennu kana keessatti bajata UIF'n hojjetaman piroojeektii lama. Kunis daandii koobilii fi sarara ifaa daandii irraati. Daandii koobilii kun daandii sarara sadarkaa tokkoffaa yeroo dheeraa rakkoo hammaataa fidaa ture keessaa isa tokko. Ka'umsi isaas caa hundeerraa hanga buufata konkolaataa kan meetirri isaa 460 ta'u hojjechuudhaaf karoorfanne. Kunis yeroo ammaan tanaa akkuma eebbaaf amma yeroo ammaan tanaa eebbisaa jiru meetira 460 kan qarshii miliyoona 6 fi 800 oliin kan hojjetamee yeroo ammaan tanaa eebbaaf qopheessinee kan eebbisaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Magaalaa Galamsoo duwwaa lamaati. Jijjiiramni amma jiru waa'ee jijjiirama bulchiinsa dinagdee wal qabate jijjiirama bareedaa tokko hojjeta. Takkaffaa haga irraa karoora jiraa wanni takka hin galle. Haga daandii gooti daandii karaa keessaa jijjiirama bareedaa argaa jirra. Koobilistoon ifa kun jijjiirama bareedaa garuu nama jijjiirama waa mootummaa ta'e waa qaama nama tokkoo ta'e waa qaama mootummaa irraa ta'e namni jijjiirama biyyaaf dalagu aangoorra hin turu. Yoo inni aangoorra kan turu ta'e bulchiinsa kun aangoorra kan turu jijjiirama guddaa agarraa jee biyyaati. Kana jijjiirama bareedaa tokko dhugaa jee biyyaati. Xiqqoo isa kana. Amata takkaaf namni aangoorra turuu ni jaba. Inni amata takka hin taane jijjiirama yoo xiqqoo yeroo kanneen amma yeroo ammaa kanatti bulchiinsaa fi magaalaa fi aanatti adda ba'ee jira. Baay'ata guddaa kan qabne nuti illee kana ni beeku. Kan baratanis ni beeku. Garuu baay'inni hin jirre baay'ata hin jirre kana akka dalage ni beekna namu hawaasni bal'aan ni beeku. Hojiiwwan misoomaa hedduun bara kana kan birootis hojjetamanii jiru. Fakkeenyaaf iddoowwan tajaajila hawaasaa itti baay'atu kanneen akka waajjira poolisii fi buufata konkolaataa keessatti kanaan dura manneen fincaanii hanqina qabaachaa turan yeroo ammaa haala sadarkaa isaa eeggatee manni fincaanii tajaajila hawaasaaf oolu hojjetamuun rakkoolee kanaan dura turan furuudhaan tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Aadamiin jaama
Bulchiinsi magaalaa teenyaa haala gabareedhaanii waan babbareedduu nu dalagee ammaan tana duraan shintibeetii gadii san hoggan nuti gadda barreeffannee garseen michiin achirraa dhooyte anuu asii dibameetiin mana hakimaa deemee busha diimoo deemee hunda akkamame amma haala gaariin nuuf dalagee haala kabajaa qabuun isa galatoonfannaan jira. Bajata inni sadaffaan bajata kaapitaalaa yookiin bajata idileetiin kan hojjechaa ture mana fincaanii hawaasaa. Mana fincaanii hawaasaa yeroo hedduu yeroo dheeraa gaaffii hawaasaa kan ture magaalaa keenyas ajaa fi xuraawaa irraa qulqulleessuudhaaf itti qabannee qarshii miliyoona 2.8 oliin kan hojjenne ta'uu isaati jechuudha. Mana fincaanii 3 yeroo ammaan tana hojjennee xumurree tajaajilaaf oolchuudhaaf eebbaaf qopheessinee guyyaa irraan tana kan eebbifamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkuma walii galattu bulchiinsi magaalaa keenya kantiibaan magaalaa keenya waan takka lamaa miti akkuma dhugatti waasonne akka nama takkatti waa hedduu nu dalagee jira. Akka mannaaraa kanatti yoo ilaaltanii duraan gisee shintibeetii baanu hedduu nama rakkisaa ture. Nama asirraa dhibdeen saaxilame hundaa jira faraqaa qulqullina dhabuu ishiiti. San gubbaan immoo magaalaa Galamsoo kana keessatti yoo ilaalle duraan koobilii dhageenyeetuun beeknu agarre karaa kun koobilii nu eegalee jira. Asiin xumuramee ganaa magaalaa keessatti dalagamuuf taa'ee rabbi jee hedduu nama dhugaatiin jaa akkasumatti ifaa kun magaalaa kana keessa gisee gubbaa galaalte biyya biraa fakkaatti magaalaan tuni hedduu irraa gammannee jira. Ani nama kana ilaalu gara fuulduratti illee nama waan guddoo dalagu jeetii yaada nama biyyaafis yaadu takkaan garee dhugatti isa duras haa turan hedduu jijjiirama takka nama kana wanni beektuun jijjiirama isaatiin nama kana beekta. Kaduraa sanillee jijjiirama kanaan agaruu dandeenya. Maqaan kiyya Obbo Mubaarik Waaballaa Jaamaa hojjetaa mana waldaa Fantaalee bulchiinsa magaalaa Galamsoo Mannaaraa keessan dalagaa. As haala bakka amma jijjiirama guddaa jira as keessatti duraan shintibeetii as ajaa bakka tana jirtu tana namni egaa guyyaarraa torbaanitti dhukkubaa ture. Ammaan tana bulchiinsi magaalaa shintibeetii akkana fakkaatu tana nu ijaare magaalaa haalan bakka nurraa tolchee koobilistoon waa hunda haalan bakka bareedaadha ifaallee baawuzaa waa hunda nu tolchee jira. Kanaafuu jijjiirama guddaadha bareedaadha injaan kanarratti. Haaluma kanaan itti fufaa haga hafes nurraa tolchuu waan hafe bakka ni jira. San faa bakka ammas itti fufuu akkuma jirutti. Karachaanu kana karaa koobilistoon ganda keessaa fi kana jira. Kana faa akka irra deebi'ee ammas nu tolchu akkuma ammaa kanatti itti hafuufu haalan jijjiirama guddaadha. Ayyee duraan mee shintibeetii eessatti fayyadamaa turtan? No duraan bootaa ajottuu achiisan hin olaa bootaa haalan bakka namni guyyaadhaa dhukkubaa ture torbaanirraa sanirraa kan ka'e ammaan tana shintibeetiin akkatti asin nu tolchee nurraa bareechuu isaatiif ammaan tana namni dhukkubuunis dhiisee haalan bakka itti fayyadamu jira mana fincaanii bareedaa haala kanaan itti jirra bakka kanuma. Gama biraatiin rakkoowwan bu'uuraalee misoomaa jiraattonni bulchiinsa magaalaa Galamsoo kaasaa turan keessaa tokko sarara ifaa daandiirraa dhabuun rakkachaa turuu isaaniiti. Kunis hooggansa jijjiiramaatiin yeroo gabaabaa keessatti sararri ifaa meetira 770 ta'uu kaapitaala birrii miiliyoona 4.8 waliin hojjechuun yeroo ammaa tajaajilaaf akka oolu ta'ee jira. Magaalaan Galamsoo akkaataa duratti yeroo uummata hoggaa wal bira qabnee ilaallu magaalaan Galamsoo haalaan bal'achaadhaa jirti, haalaan guddachaadhaa jirti. Duratti asfaaltiinis karaa kana keessa jirtu, asfaaltiinis ammaa keessa dabalaa jirti. Kanumarraan wanni hojii namni irratti daldalatus akkasumatti dhaabbatee deemaa jira. Kanarraan alammas yeroo uummata keessatti akkuma barbaachisaa ta'etti bakkayyuu wal ga'uu baatullee jalqabinsi koobilistoonii dhabii jira. Immoo bal'inaan fuula duraas qoratanii bakka barbaachisaa ta'e cufaa akka inni hojjetamu guddaadha qabna. Ayyee nadi isaaniiyyoo tinjaamaa jiraataa magaalaa Galamsoo irratti duwwaa lamaati. Jijjiiramni ammaan kana ilaalaa jirru jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaa Galamsoo waa hedduu dalagaa jira. Koobilistoon ispaaltii gama olii ammallee isaa kanneen dalagaa jira. Bulchiinsa magaalaa Galamsoo haalaan saffisaan dalagaa jira. Bulchiinsa kana rabbi umurii adeeressu ammas deebiiti. Gama dargaggeessaatiinis hojii guddaa hojii bal'aa hojjechaa jira bulchiinsa magaalaa Galamsoo. Haaluma kanaa yoo itti fufe baddeessaa amata 10 wayii dura jirtu dura isiin dorgomuudhaaf waa takka wanni isaa hafeen jiru. Haa ta'u garuu wantoonni tokko tokko kan jiru ni jira. Sanillee furmaanni itti kennamaa bulchiinsa keenya amata tokko odoo hin gahin jijjiirama guddaa fide amata tokko fi 2 fi 3 gaafa
Ani dajjaa sochii Muhammad Daarii naan jedhani magaalaa Tanyii Saalaan guddattee jirti. Jijjiirama calaqqee hedduu mul'ata waa hedduu mul'ata jijjiirama guddaa agarsiisee jirra. Akkamitti itti fufan jaaga komisoonni illee eegalee jirra. Guddinni magaalaa Tanyii haalaan cabsannee jirra. Haala guddaa jirra mallee. Kunoo daa'ima kana hunda hojirra keenya jirra. Qada malee jijjiiramni numa jira. Jijjiiramni karaa gartee duuba bulchiinsatillee bareedaadha jira. Karaa gartee duuba hawaasummaadha. Karaa hawaasummaatiin bareedaadha jira. Filas mara jeequmsi adda addaa jiru, rakkinni adda addaa jiru. Karaa diinillee nati amma xiqqoo ija banattee jirti biyya namaa hin fakkaanne malee karaa amantiitiin jechuudha. Karaa Maqaan kiyya Maammoo Bishiraa naan jedhani. Duree mana barumsaa Maayiraas Sadarkaa Tokkoffaati. Mana barumsa bu'uura boruu kana jalqabbii isaa haala itti jalqabnee fi sadarkaa ammarra geenye yeroon ibsu jalqaba ji'a afuraffaarraa guyyaa tokko irraa eegaleeti kan inni asitti ramadamee dhufe. Gaafa san immoo manni kun sadarkaa shaattiin isaan xumuramin gubbaa kofiyyaan isaan xumuramin irra turre jechuudha. Yeroon dhufu akkuma dhufeen kaayyoon an dhufeefis inni tokkoffaan bu'uura boruu kana xumursiisuudha waan ta'eef karaa kamiin akka xumurru marii garaagaraa gaggeessuutti seenne marii yeroo gaggeessinu daldaltoota magaalaadha waliin yaamnee asitti mariisifne mana keessa yoo taate akkam gootanii akkana inni dhiiftanii jiguuf deemaa jalli hin hidhamne banaadha jalli isaati maal goonaa jennee mari'anne yeroo mari'annutti isaanis yoo keenya taate akkatti hin dhiifnu kanaafuu waan dandeenyus cira dhaabbannaa naan jedhanii waadaan agalanii koree daldaltoota keessaa dhaabnee koree ijaarsaa itti fufne jechuudha. Sanboota koreen ijaarsaa sun maallaqa guurseentee maallaqa isaan nafaana ta'uudhaan maallaqa walitti sassaabnee hirmaannaa maallaqa callaa qofa gara qarshii 350 funaanne ergasii immoo gara hojiitti seenne jechuudha. Gaafa hojiitti seennu hirmaannaa maallaqa callaa qofa osoo hin taane dhagaa makiinaa warri makiinaa qabu dhagaa makiinaa 4 hashawaa makiinaa 3 waliigala 7 maallaqa yoo tilmaamne gara maallaqa 35,000 ka tilmaamamu kennaadhaan nu kennanii itti seenne jechuudha. Gaafa itti seennu yeroo ji'a lama caalin keessatti magaalaa jiraataa magaalaa Galamsoo duwwaa takka kan ta'e haalli jijjiirama magaalaa keenyaa haala waan bareedaadha. Keessattuu bara ammaa kana keessatti 2015 irratti kaasee hanga 16 akka ga'utti haala bareedaan agarsiisaa deeman. Koministoonni duraan hin jirre argaa jirra. Ibsaa bareedaan dhaabbataa jira. Dhaabbatee hojii irratti illee nu agarsiisaa jira. Haalli jijjiirama sarara ifaa meetira 770 qarshii miliyoona 4.4 oliin hojjennee kan xumure ta'uu isaati. Kunis tajaajilaaf oolee jira jechuudha. Kanaaf maddoota baajataa sadeen kanaan gaaffii uummanni magaalaa Galamsoo qabu ni deebifne jennee qaban naannoo miliyoona 24 oliin bajata naannoon nu ergu gahee magaalaatiin bajata kapitaalaatiin waliigala hirmaannaa uummataa dabalatee uummanni bal'aan hojii misoomaa kan hojii keenya tajaajila nuti irraa argatamu uummata keenya kan irraa tajaajilamu jechuudhaan uummata hirmaachisuun qarshii miliyoona 24 oliin hojjetame guyyaa har'aan tanaa eebbaaf qopheessinaa jirra jechuudha. Akkuma uummanni yeroo ammaan tanaa yaada isaanii ibsataa turan gaaffii bal'aa yeroo dheeraa uummanni gaafachaa ture deebisuudhaaf yeroo ammaan tanaa eebbaaf dhiyeessinee jira.